dhimmi murteessaan dhimmi siyaasaas ta'e hawaasummaaf murteessaan yeroo ammaatti dhimma hawaasummaati. Dhimma hawaasummaa jechuun maal jechuu waan jiru eegalleetti dhimma siyaasaa hawaasummaa kanatti gabaabsee dubbanna. Waan kanatti kun haasa'u akka Oromootti akka Itoophiyaatti akka uummata addunyaatti yaada jiru hundi beekna garuu as gabaabsee hawaasaan keessa dhalate hawaasaan keessa jiru waan keessatti hawaasummaan akkam turte akkam ta'uu qabdi faayidaan siyoo maal waan jiru gabaabsee isin haa jechuu qabdi gabaabaa. Uummata fuuqana keessatti fuuqa haymuu tooraa fuuquu danda'u waan beektanii guddina lamaan kanaa magaalota diriiraa bakka hararfaadha. Kana keessatti hawaasummaan akkamtu yoo inni bakka dubbatti deemnee ilaalle hawaasni keenya hawaasa akkaan qaroomaa ture jechuudha. Yeroo biyya kana keessatti kutaan hawaasaa biraa iddoo qaroomeetti qaroomaa ture hariiroo hawaasaa keessatti hariiroo bareedduu qaban. Yeroo gaddaa wal jajjabeessu yeroo gammachuu immoo waliin qooddatanii waliin baadhachuu waliin qooddachuu keessatti hawaasa akkaan qaroomaa ture. Keessaafuu bifa jaalalii wajjin jiraachaa turan. Akkuma beekamutti Harargeetti yoo dhimmi tokko galee jechuun yookaan namni du'ee yookaan namni fuudhee yookaan namni walolee araaree jiraate dhimmoota akkanaa irratti wadaa jiraata. Mana guutee taa'eetti mana guutee booroo teessidhaan ammoo hawwan deeraa ta'anii wadaa ijamee jechuudha. Wadaanni kun maali yoo jettan dhimmoota hawaasummaa irratti furmaata kan nudhaa fi waliin bareedduu jiraaf ta'anii kan irratti ammoo hoogganaa qaban. Hoogganaan isaanii raabsaa jedhamee jechuudha. Ganda san keessaa namarra guddaa nama umurii bilchaataa nama dhimma hunda obsa qabu nama karaa adda addaa jiraachuu danda'u nama umurii bilchaataatu raabsaa ta'a jechuudha. Raabsaan kun akkuma hoogganaa tokkooti jechuudha. Sina sakkeetti. Addunyaatti hubatan sirroonni addunyaa jedhamu hundinuu gama sirraa tartiibumaan ammayyaawaa dhufe malee wanni haaraatti as ba'e jirtu jechuudha. Jaarmee hawaasummaa waliin jedhamu kunis akkuma aadaa irraa namni tokko qabu sanitti jijjiiramaa dhufe jechuudha. Dhaabbiin guddaan adda addaa hundinuu. Uummanni kunis akkasuma jaarmee mataa isaanii qabanii jaarmee isaanii kun raabsaadhaan hogganamaa jechuudha. Raabsaan kun akka yoo jettan nama bilchaataa nama to'atu fakkeenyaaf wantoonni dhiyaata wadaa keessatti hojjaalee dhiyaata bishaan sukkara waan adda addaaf dhiyaata wantoota wadaa barbaachisan harawaanii jimaan ni dhaqama. Harawaanii dhufe kun hundinuu nama geemu geenye waan jiru raabsaa to'ata ni raabsa namni raabsamee immoo nagahee galcha haala kanaan to'ata jechuudha. Kun hooggansa jechuudha tasatti. Raabsaan kun bifa sanii mana keessatti hoggana yeroo haasawallee tartiibaan haasawan. Raabsaa kun jijjiiranii haasawan. Waan silaa raabsaa namni guddaa guddoon gataa feetu namni mooyyeedha ijoolleen gattee waliin haasawuu jechuudha. Tartiiba qabachuu hawaasni kun. Hawaasni kun amma rakkoo guddoo maalitti ni olaatan qorannoo addaan barbaadu. Waan silaa namni guddaan gubbaa dubbatu ijoollee jira dubbatti. Waan namni guddaan dubbatu ijoolleen ol baaleesti yeroo ammaa kanatti rakkoo guddaan jechuudha. Wal gochuu dhabame jechuudha. Yeroo sanatti immoo namni guddaan waan dubbatu qaba ijoollee irraas waan hin qabu jechuudha. Kanaaf namni guddaan tartiibaan dubbata namni dubbii namaa gidduu seenu fedhe abaluu keenya dubbii ta'ee deemannaa qabatu jeeti kabajaadhaan dubbii irraa hawwatee jechuudha. Dubbiillee ta'e jeeti takka keessa galfatee jechuudha. Tartiibaan haasawwan. Kana keessatti kun aadaa fi safuu hawaasaa kan eegudha jechuudha hawaasummaa keessatti. Kana malees dargaggootaa fi shamarranis akkuma haawwanis akkuma abbootii fi haawwan mataa qabanitti dargaggootaa fi shamarranis mataa qaban. Dargaggeessi fakkeenyaaf yoo guuza namaa oole guuza dalagan fuunee yoo jiraate qoraan cabsuu jira bishaan waraabuu jira buraatti yookaan immoo waan afataa fi uffata walitti guuruu jira yeroo sanitti akka ammaatti namni dhimma isaa guutee waan hin qabne jechuudha. Kana hunda jimaa hawaachuu jira. Kana guuran dargaggoota kan nama hogganu jira. Mataa dargaggoota dardaraa jedhamu mataa dardaraa jedhama. Mataa kanaa hoggana jechuudha. Isaatu ajja kannaa isaatu qajeelfama kannaa isaa hoggana jechuudha. Shamarranis hojjaa dhaabuu jira waan adda addaa dalaguu jira. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko mana marabiitti guusaadhatu bishaan itti waraabuu jira. Yeroo namni tokko wanni qabu isaa kan jiraattu intalaa wajjin waan adda addaa dalaguu jira. Hundinuu mataa durbaa qaba kanatti hoggana jechuudha. Kun hooggansa hawaasnii fi wal hoogganuu jiraatu jechuudha. Hamtuu takka yoo galte hawaasni gattaa'een wal mari'atee wajjin dabarfatee jechuudha. Kanatti aansee kun faayidaan isaa maali yoo jenne hawaasni rakkoo isaan galte hunda hamtuu fi tolchuu isa dhufte hunda ifii wal tasgabbeessee wajjin dabarsee jechuudha. Kana bira dabree uummanni keenya yeroo dubbatu afaan isaanii safuu eeggachaa dubbatan yookaan immoo waan qaamiin dubbatan namni tokko fakkeenyaaf yoo akka yeroo ammayyaatti mana fincaanii deemuu barbaade ni fincaanii hin jiru. Ani deemuu kana jechuudha fi ni fincaanii hin jiru gadiin baajaan hawaasni kan jechuudha. Muddoon ammumaa yoo laatan gadiin baajaan yoo osoo karaa deemanii gattaa'uu fedhan gadiin ta'aa jiran malee waan biraan jechuudha akka maanatti jechuudha.
kun afaan isaaniitiin safuu yookaan ammoo naamusa namummaa eeggachuu jechuun waan qaamni eeggachaa deeman. Hawaasni kun ammoo turtii yeroo dheeraatiin booda yeroo ammaa kanatti haala hamaa keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf dargaggoonni keenya waan taatee qaqqabalanii jiran fakkeenyaaf akkaatuma warra dhiyaa kanatti warra dhiyaa kun nu holleeffachaa turanii hololli isaanii sana ammoo duraan qawwee nu holleeffatanii qawwee deebii qaban booda tooftaadhaan mootota kolonaayisim bifa jiruuni bifa mootarni ta'een ammayyaa nu holleeffatan kun ammoo muuziqaa keessatti nu awwaalanii farshoo keessatti nu awwaalanii wantoota amala obbodaa keessatti nu awwaalanii roobota isaanii fakkeessanii nu holleeffachaa jiran jechuudha nu awwaalanii. Kan dargaggeessa keenya ammaan kana hamataa firiisa godhin deemne nama faaraa yookaan ammoo namoota ajjaanii kan muuziqaa ingiliffaan dhageeffan yookaan ammoo muuziqaa maaliifaan dhageeffan yookaan ammoo qofoo dura gabbuuseen deemu yookaan ammoo hogganaan tokko namni sirna guddaa dubbate dubbii ishinaa yookaan dubbii qofaatu deemteef nama faaraa beekame jechuudha. Namni namaaf ergamu, namni namaaf eegamu, namni aalii walii godhu, namni walii kabajee bulu nama faaraa ilaalamu. Namni amma tan yeroo kana iddoo ammaatee namni barnoota isaa sirriitti hordofullee faaraa ta'uu jira jechuudha. Kun warri dhiyaa tooftaadhaan nu shawwatu jiraachuu isaanii keessa jechuudha. Warri dhiyaa kun jedhu diinni keenya warri dhiyaa qarooma dhuguu isaanii qarooma isaaniif qarooma jechuun aadaa isaanii safuu isaaniiti waan isaanii irratti balleessuu barbaada. Fakkeenyaaf dur aadaa namni qabu fakkeenyaaf shaggooyyeen aadaa uummata Harargeetii aadaa Oromoo keessaa shaggooyyeen kun taphatan mataa daddaraa kanaatu warra hayyamsiisee intala fuudhee deema. Intalti gaaraatti qabdee jechuudha. Intalti tun yoo achi waa rakkoota kana geesse mataa kanaatti gaafatamu. Isaa fuudhee deema shaggooyyii taphatanii akkasumas deegalchee jechuudha. Intala san shaggooyyii taphatanii. Yeroo ammaa kanatti immoo intala namni wabii qabdu namni fuudhee deemu namni maatii goon jiru fuudhee bakka fedhe geesse akka fedhe godhe jechuudha. Mataan daldalaa jiraachuun san faayidaa san qabdi jechuudha. Hawaasni waliin jiraachuun shamarrees akkasumatti hoggaa bakka hojjetaatu bakka cidhaa wayii deeman garaantii qaban jechuudha hojii deeman qaban. Kun ammoo mootarri ta'ee intala hojii gubbaa karaa harka haatee hundi deemne dhiiratti fakkaatu fetti fakkaatu. Kun ammoo amala namaa ammayyaawaa sun ta'e amala warra dhiyaate jechuudha. Bifamtutti. Kun gama warra dhiyaatu jennu warra Awurooppaa fi kanarraa biyya keenya keessatti ammoo gama warra ni beekna warra ammaan tun horreeffachaa ture san gama sitti dhiibachuu taate jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa isaanii kana hunda ofirraa duraa gochuu qabnaa. Dargaggeessa keenya kana darbee yeroo ammaatti dhugaa dubbachuudhaaf dargaggeessa keenya wantoota araadaa babbaduu fayyadamuu jiran ni beekna waan dhugaatii waan Harargee keessa osoo namni farshoo dhuguu jiraanne Harargee akka bareedu qabaatan wanni kun uummata kana qabachuu baay'ee uummata cabsuudhaaf nafxanyaan wanni nafxanyaan awwaaltee dhugeemtuun farshoo keessatti nu awwaalte sun miisiidha. Namni keenya farshoo dhugnaan nafxanyaa ifin beeku waan haasa'uun beeku safuun beeku aadaan beeku amantiin beeku of wallaala jechuudha. Kanarraa yoo fiigaa deeme gaariidha. Kabaleessu jiru jechuudha. Waan tuutan akka sijaaraa waan jiru jira sijaaraa malee hashiish waan adda addaa jira kanaafis waan adda addaa jira. Dargaggeessi yeroo bakka adda addaatti waan akkasii fayyadamuu danda'a. Waan akkasii kun fayyadamu immoo ifin beeku aadaa fi safuu waan jiru ni raafata jechuudha. Waan akkasii keessatti awwaalan jechuun maas. Ammas gama biraatti jimaa qamuunis miidhaa isin gama tokkoon qabdu. Jimaa qamuu waan sun waa'ee jimaa rabbi jedhu dura bal'inaan jiruna waa'ee jimaa irratti sirriitti haasofnu waa'ee jimaa kun dubbannu miidhaa jimaa waan haasofnu faayidaa jimaa waan haasofnu. We have to strike the balance. Miidhaa jimaatii fi faayidaa isaa balaansii godhuu qabu. Miidhaan isaa maali? Faayidaan isaa maali gahee keenya booda miidhaa akkamitti qeessina faayidaa akkamitti guddifna waan jiru akkasii ilaaluu qabna jechuudha. Ilaalchisanii ilaaluu qabna. Jimaa qofa faarsaa ooluun waa'een jimaa jaallachuu qofan taatu waan jimaa irratti fakkeenyaaf hawwan haqaaman ni jiran hawwan umriin deeman waqtiin qabeeyyinuuti yeroo baadiyyaatti bakka addaatti muraasa jedhanii jimaa muka lama guuttaman kanan adda baqeeffatanii sanuma qaban. Amma immoo jimaa harwaachatanii shishaa irratti godhatanii waan itti haqamanii jiru. Kun ammoo dhiibbaa qaba jechuudha hawaasummaa irratti. Namni halkan dhalaan akkasitti hawwayyoo qamaa bulan jaarsaa wajjin maatii wajjin eega ta'uu danda'anii rakkoo guddaa jechuudha. Daa'imman ammaas daa'imman xiqqaan jimaa haqaman agarra siyaara dhugan agarra waan adda addaa kan himatan agarra. Kunis aadaa barbaachifne jechuudha. Safuu keenya keessa jiru hawaasa keenya keessa jiru jechuudha. Kanaafuu dargaggeessaas ta'ee namni umrii dargaggummaatii kan jirus waan akkanaa hundarraa gochuu qaba jechuudha. Abbootaa fi hawwan guddaan isaan siraawwan waan jiraachuu qaban ni beekanii kanarraa siraawwan qabachuu hin dandeenye. Kanaaf ammoo gochoota akkaataa safuu keenya diigan kanarraa baruudhaaf dargaggeessa keenyaa fi hawaasni keenya hundi ifaarkee isaan jira jee ammaali jee gaafachuu qaban dandeenye jechuudha. Ati fakkeenyaaf Oromoodha. Oromoo bitaatiin immoo amantii teessini qabda, aadaa qabda, safuu qabda. Kana hundi eeggachuu qabda jechuudha. If wallaaltee akka namni jiraatatti jiraata jechuudha qabdu jechuudha. Kanaaf sagantaa keenyarraa keessatti waa'ee hawaasummaa ilaallee waa'ee hawaasummaa akkaataa safuu
hawaasaatti wanni namarraa dubbanne gabaabsee dubbanna. Kanammoo sirreessuudhaaf hawaasni keenya wanti biraan barbaachisu. Fakkeenyaaf obboleessa kee kan rifeensa firiisa godhu arrabsuun barbaachisu. As jaalaa dhugu arrabsuun barbaachisu, hamaara godhu arrabsuun barbaachisu. Goosuu barbaachisa. We have to make brainwashing. Sammuu isaanii tana akka birillee faanuu sa'aatii xiqqoo nama warri Awurooppaa fundeessuuf dhiibbaa birillee dhimmaatee teknooloojii bana hundaan akka birillee faanuu isaa xurooteeti. Birillee faanuu isaa immoo xaaruu qabnee jiruuti. Kanaaf wanni irraa eegamu obboleessan keenya gorsuu wajjin haasa'uu rakkoo maaliillee wajjin haasa'uu karaa furmaataa walitti agarsiisuu diyaaloogidhaaf karaa baluu jechuun wajjin haasa'uudha maaliidhaaf ofiin ta'u jechuudha tiraansipaarentii ta'u maatii keessattis ilmi kee waan badii dalagee abbaan ilmaaniyyuu maali ta'u miti ilmaan hojii gattaa'e rakkoo maaliitii wajjin haasa'ii wajjin obboleessa keettis yoo ta'e wajjin gattaa'e obboleessa xiqqaatis sodaachisuu osoo hin taane wajjin gattaa'eetii mareedhu furmaata ta'an jechuudha kana jechuudha karaan furmaataa kan deemu. Yoo hawaasa kana dhaloota kana jalarraa aadaa keessattuu qabnee guddifne hawaasni fuulduraas karaan ta'an ittiin guddira jechuudha kan ta'an hundeemu. Waggaa kudhan osoo hin geenyetti haamne bakka hamtu reene jechuudha. Sanirraa ooluudhaaf tartiiba rakkoo bayyana kanatti hawaasa kana bayyanachiifnee dhaloota jalarraa ulkaatu kana hawaasa abdii qabu dhaloota abdii qabu uumuun nu dirqama jechuudha.